Kabajamtoota hordoftoota keenya Finfinnee News Network FNN odeeffannoo sirrii saffisaa fi madaalawaa isiniif dhiyeessuuf hojii isaa itti fufee jira. Maarreen deeggarsaa fi hordoffiin keessan hojii keenyaaf humna guddaa ta'uun isaa ni beekama. Kanaaf karaalee YouTube'ii, Facebookii, Telegiraamii, WhatsAppii, Instagiraamii, Twiiteraa fi weebsaayitii keenya nu hordofaa jechaa odeeffannoo keenya waliif qooduudhaan akka babal'atu taasisuun miidiyaa keessan uummata bal'aa biraan gahan dhaamsa keenya ta'a. Odeeffannoo qabdan yaada fi qeeqa keessan nuuf qooduun dinagdeen nu bira dhaabbachuuf karaa marsaariitii keenya Finfinnee News Network Media.organization/donate/ dhaquun nu gargaara. Akkasumas miseensa yoo taatan gammachuu guddaadhaan isin simanna. Finfinnee News Network sagalee uummataa ta'ee tajaajila isin waliin taanee dhugaa fi haqa tiksina. Finfinnee News Network Media.